Egaa bismillahirrahmanirrahim. Ammas viidiyoo haarawaan deebinee jirra. Gatii xaa yookiin jijjiirama barbaadi. Jaha xaa eda'uu saddeet kita ta'a soddomii saddeet. Gatii xaa argachuu qabna jechuudha. Kanaaf jijjiirama gatii xaa kan argachuudhaaf jijjiirama adda hambifachuu qabna. Lakkoofsa gama lakkoofsaa deebisuu qabna. Kanaaf jaha xaa qixa ta'a saddeet gama tartii yoo gama tartuu negatiiva taati jennee jirra. Hir'isuu taati saddeetii hir'isuu saddeet. Jaha xaa qixa ta'a soddomii saddeet hir'isuu saddeet soddoma. Xaa adda argachuudhaaf irra jaha jenna jechuudha. Jaha jahaan baddii xaan qixa ta'a soddoma irra jaha shan ta'a jechuudha. Walumaa galatti gatiin xaa kana. Haa ta'uu mirkaneeffachuu qabna gatiin kun sirrii ta'uudhaaf. Gaafii yoo irra deebinee barreessinu jaha xaa eda'uu saddeet qixa ta'a soddomii saddeet jedha jechuudha. Gatii xaa reef shan argannee jirra. Jaha baay'isuu shan eda'uu saddeet qixa ta'a soddomii saddeet. Jaha xaan jaha baay'isuu shan eda'uu saddeet qixa ta'a soddomii saddeet. Jaha baay'isuu shan soddoma eda'uu saddeet qixa ta'a soddomii saddeet. Soddoma eda'uu saddeet soddomii saddeet qixa ta'a soddomii saddeet.